Sheekana bishaan dhugeen irratti haasa'amu. Surmoolii kaataniidha moo AI'dha? Isa mucaa wajjin qabus, isa Joosiin fi intalli wajjin qabaniif, isa magaala keessa jiru sadansaa walitti qabatanii poostii godhan. Jaalala keessan gara miidiyaa hawaasaatti fiduun gaariidha jettu. Yooni mucaa ishee sana dhiise isheen sunis of miti. Yoon boonee dhiise booniinis of miti. Istii utuu si ta'e maal goota sa'aatii kana? Amma harki kun harka koo kun muramaadha. Harka kana isaaf jecha yeroo sana kan hin muree jechuudha. Ijoo dubbii kana maaliidha? Eessaa ka'e? Hiriyoonni koo jaalalaa ana wajjin hariiroo jalqabanii ofii masaaniidhaan gara koo dhufu. Qubeellaa waliif gootaniittu, beelloo uffattaniittu, Akkas. cidha yoo mul'attu. Mucaa kananii nan fuudhaan yaadaa ture malee nan dhiisaa yaadni sii galeera. Baay'een isa jaalladhaa isa dhabuu hin barbaadu. Isa dhabuurra immoo ofii koo dhabuun filadhaan. Ati manaan abbaa manaatiin nama fuulduratti sin jaaladhan jettu. Wanta nama keenya uummata keenya mufachiisa yoo ta'e hojii sana akkan hojjenneef kan waadaan hangataa. Eenyuun dhiifama gaafatta? Jaalala ergan jalqabee hiriyoota baay'ee wajjin hin jiraadheera. Fakkeessuu hin dandeessa garuu akka koo ta'uu hin dandeessu. Iddoo gootiin hagaata. Eenyutu irra caalaa inaafa? Ija kee banii nama. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha. Viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo dhiyaateetti na wajjin tura. Egaa viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaate akkuma jalqaba argitan jaalalleewwan lamaan fuula feesbuukii yookiin miidiyaa kanarratti ajandaa dubbii ijoo kan ta'aa turan Boonii fi Yoosef har'a yookiin Jaakoo isa jedhamu gama miidiyaa jaalalaa dambalee jaalalaa yookiin galaana jaalalaa fuula miidiyaa Moonit beeksisaa irratti dhiyaatanii turan. Yaada isaanii Moonit beeksisaa yuutuub ishee jalaa argachuu dandeessan. Guutuun viidiyoo sanii achi jalatti darbe. Haa ta'u malee jechuudha hiriyaan Joosii duraanii akkana jechuudhaan barreeffama dheeraa tokko sa'aatii 2 dura barreessitee turte. Dhugaa koo fuula namaa durattis fuula waaqayyoo durattis ni dhokatee jette. Akka jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota koo akkasumas gaafa dhimma kootitti darbu dhimma suuraa dheengadda wajjin wal qabatee ani kanan dhaabbachuu dhiiseef ariitiin dubbachuuf dhugaan hin mul'attu yookiin turtee immoo dhugaan hin dhokattu. Warri soba daldalaaf durumaanuu fiigu amala isaaniitiidha. Dhugaan jiru akkana jechuudhaan dhugaa jiru barreessitee jirti. Dhugaa isheen jira jettee barreessite kana isinii dubbisa. Hiriyaan Joosii duraanii Saareen jechuudha. Akkana jettee yeroo jalqaba Yoosef caalaa wajjin dabarsine suuraa bifa viidiyootiin maxxansine ilaalchisee ani dhimma gaa'ela isaanii diiguuf yookiin inaafuuf qabu hin qabu. Sababni isaas suuraan yeroo jaalalaa san bifa viidiyootiin maxxanfame Yoosef kun dura bilbila ani ishee jaalallee dhugaa qabadhee hin fuune. Haala tures beeka akka isheen hin mufanneef itti himeera. Kanaafuu ani inumaa seen fuudhanaan hin jedhin na rakkisaa ture. Anis aaree callise. Amma immoo natti cimnaan kanan dhufeef gaafa Wednesday 31 Desembarii 2025 barri jijjiiramuuf jedhu akka warra adiitti yookiin immoo akka keenyatti mudde 11 ji'a sadaffaa jechuu barbaaddetti natti fakkaate lakkoofsan taa'e. Egaa
Dalbii isaa yaadni si galeera. Barreeffamni isaa baay'ee dheeraa tokkodha. Barreeffamni baay'ee dheeraadha. Dhugaa kan dubbifame dhumuuti. Ani immoo suuraa qullaa koo argisiisuu itti gaafatamummaa mirga dubartoota poolisii federaalaa fedhii kootiin alatti maqaa na balleessu fuula miidiyaa hawaasaa irratti waanan suuraa qullaa koo qooddameef ani humna isaa hin qabu. Isin immoo akka seenatitti naaf dhiyaattan kabaja guddaan isiniin gaafadha jechuudhaan barreeffama dheeraa tokko barreessitee jirti. Egaa amma barreeffamatti garuu sirriitti dubbisuu hin dandeenye wal keessa makamaatu jira. Isiniif galuu dhiisuu danda'a. Warroonni immoo barreeffamni kun asirraa isin hin galle saarii jettanii yoo fuula feesbuukii ishee fooloo gootan ni argattanii. Egaa jaalallee wal lamaan torbee kana keessa mucaan shamarree wal lamaan jaalatee isaan jidduutti kaman nama isaan lamaanuu jaaladhee osoo isin taatanii jedhee gaafii uummataaf dhiyeesse kun nama lamatu na jaalatee boonee yoon dhiise booneen of ajjeefti saaree yoon jaaladhe